masayu kan qabdu majen malla karati to murame jede tiketi gati sim bitame jede tiketi forjini ka bite sierge mucayon harka dogwaje wala tinggal to yung qabdu dogwado pasura baay'ee bu'aa to jirti fili suuraan isaa jira wannuun isaa jira adraashaa isaallee waan hunduma isaayyuu kasasteellee jennaan ati qaaman dhufuu qabdaadha wukkilinnaallee kennattee jennaan wukkilinnaan guutuun hin danda'amu jedhanii fidani maallaqa waan ta'e kanaafuu waan baay'ee rakkataa jirti mucayyoon kuni namoota baay'eetu immoo ammas kun kan isa guddaa ta'e saalanaan dubbadde namoota baay'eetu jira ammallee kan bifa kanaatiin nyaatamee yaa boo shamarran teenne dhageessu odoo waan shamarran teenne dhageessitu jannee girmaatiif dhagaan sa'a 24 asirraa iyyaa waggaa 4 waggaa 5 iyyaa ture habiibi makiinaa qulqullisaa gaara jira sala amma isii rakkoon sii maali garuu feeti moo maallaqa feeti moo maal rakkoon isii tabree gaafa ta'e Anak kasih berbantu juga di kamar nak kasih dapat juga di mana mal kanun ko yo mal nak kata apa tinggal ni kalau toji kamu kalau temun tadi tu dah na ucap makan ni jeru ni be kama garu mal guru dan dama kamu ke guru dan damun kerana mau sebab sabri cuma di pasal jadi tu lara kanan itu ya Pada tikobe sa samare takakami takati dumbe samam kati runyu itu bayar kalau tesabaran jadi. Ini macam pun nikah sih ada jera. Pemarga ni wajib demo. Apa mana ni sibar. Kisi jera manta muslimat itu nani ada Amerika jerawan teh si Amerika dah tu jadi Saudi dah kira wate. Achitti namoota akkana ne footoo isaaniitii fi paaspoortii isaanii kan forjinii agarsiise warroota kana fooluu dhufa marsaa dhufu gamoo ati yoo korostoo jammarta illee si fuudhee si hin deema jedhee birrii amma kanaa kenni jedhee 500 takkitti irraa fudhatee deeme isaaf immoo taraa kaffaltee jechuudha. Amma maal itti gargaara badaan waan itti gargaaru walii walaalee bartuulaa maal gargaara mijoota nam maal gargaara. Ide nama suuraa isaati asirratti fidee namatti tartiibataati ajandaa naa godhaati ajandaa kan kophaatti naa qabaati waan kana naa godhaa jechaa jirti na akka sanitti maatii isaa fi warroota firootii isaa kalleessisne haala saniin naafaaf jechaa jirti. Ajandaa kanaafuu Oromootti naannoo fi hawaasa Oromoo bira naa ga'u dubbiin biyya jetti. Akkasii waan saa. Ya, atas ya tadi. Orang mau sini kan? Oh, jadi tidak ada orang ada. Ada apa? Ulama. Ijoolleen akkanumaan amantii jijjiirratanii biyya ormaa keessatti deemanii warratanii nama amananii nama wajjin hin deemsu jala qabu. Jira gani. Ayo dapat dari jalan jira. Sila dapat. Anda kau dibaca nanda? Dubat tu si agak ajar ranu ile. Dubat do boleh siapa? Tula masih tu dubat ara nanti fakata. Garuu waan akkasii kana yeroo baay'ee gargaarsa sagalee ta'u maal jettuun dhagaa hundumtuyyuu tiiktookii kanarra garuu kan sedhifu gargaaranii biyya gashuu gargaaranii daa'imatti guddisuu maal jechuun kan sedhifu itti caalchisaara malee dubartoota irraa kan isaan jiru. Waan akkasii kanatu sagaleechuma ta'uu fi dhiiftaniyyuu wayyaa jechuun barbaadan karaa kooti. Nama rakkate sagaleen taane giiftiitiif. Inni kun sirriidha garuu hin ulfaata baay'ee ulfaata namni tokko immoo gaayaa'u hin shawwatama namni kamuu warroon akkanaa kun garaa laafu gara amantaatiin namatti dhufanii jennaan immoo namni tokko kakachaa ta'u. Amantaa maal beeku gara lachuudha iyyuu obboleessa kun. Namallee hin sodaata kanaaf
Aramo yo harka duwwaa tabsu fayyaa itti sabbe maallaqa Eessaree darabbiin sodaate amantaa sodaate maa gata. nagadisiise malee maallaqa san hin beeku Tuulama akkamsitti fakkaate waan akkasii yeroo baay'ee osoo yeroo sana jechuudha amma ijoollee baay'een haadha isaaniillee kan hospitaala ciibsanii kaan raafuu birrii shanillee kan itti jira garuu waggaa 6 hojjetanii birrii 500 yeroo dhiira nyaachisan haadha isaaniitiif immoo guyyaa tokko erganii beekanii bara. Waan akkasii dhugaa dubbachuuf dubartoota birrii nyaatame maal jedhan kana kaan mana jaazaa bu'anii fi kaan immoo jaallatanii ofii isaaniitiif itti kennanii jalqabu. Yaa Oromoo dhagaa meeshaa dubbinti asinitti dhoksasinii. Jaran ofiif lakkoofteetti kennite bar ofiif tokko 2-3 lakkoofteetti kennite biyya kamitti namni Ameerikaa birrii 800 Ameerikaa nama fudhatan warra 800 Ameerikaa deemu ani maafiin biyya Dubaay dhufan deemu 800 kaffalee isin sammuun keessa doomuma banamee yaaduu dandeessan siqatti immoo maal abbaa ishee gocha amantaa ishee jijjiirrattee dandashe maal nu gashaniiru bakka ishee nyaate mucaan dhugaa waaqayyo haa nyaatu tuulama ani waan akkanaa galan seen ifama guddaa naa godhiito tokkoffaa mucaan biyya jiraate seeraan gaafachiisu biyya jira waan ta'eef seeraan haa gaafa dirqam gootee seeraan gaafachiisuu ni dandeessi. Wallaqa sawaa ittiin gashina riisiitii ittiin gaggeessan 800 riisiitiin jiraate taanaan isumaa funyaan isaa urtee irraa fudhachuu dandeessi. Isee isinitti maallaqni maallaqni qoosatti nufu hin jiru sun dubbisa baadha Ameerikaa si geessa bakka akkanaa si geessa hin jiru Ameerikaa birrii adeemuu hin danda'amu. Biyya Arabaa ta'ee afuu mucayyattii wanni ishiin godhu qabdu yoo maatii qabaattee maatiin ishii mucaa irratti kissii banee risiisanii kissii irratti baananii akkaawuntii isaa aggachiisanii bakka inni jirutti to'annoo jala oolchisu karaa seeranii. Akkasitti maallaqa ishii deebi'a malee ani ganniin kana gadi ba'ee isin dubbadhu obboleessa ko'an dhugaan jirtu sitti maali tuurra mani gadi ba'ee waa'ee kanaan dubbadhu ofiin lakkooftetti kennite. Dhugaadha. Ofii lakkooftetti kennite. Ganniin sirra jirti dhugaatiiti. Yaani kana si waan godhan deessan qabdu amma. Yaa shamarran keenya maalumaaf hubannaan itti hir'ateen jedhe barra. Silaa yeroo hundumaa hin dhaga'u. Namni akka namaa nyaatee jiraatu hedduudha. Barkan nyaatamanii gargaaraman san jalatti ilaalanii too hin fooyya'anii bee. Kanas nu gargaara kanas ta'e jedhu malee. Ulfaata beektanii baay'ee ulfaata biyyatti immoo deddeebisaa jiraniini maatillee deddeebisanii ati dhuftu malee jedhaaniini maa'oo biyyallee dhaqxee kassastellee maayidha. Hojjettee haa kaffaltuu jedha mootummaan hojjettee haa kaffalu malee jedha inni immoo hojjetteen kaffala jedha oduma akkana jedhu birrii sana caala moor dachaadhaan kan hin sagaleen deddeebisaa. Baay'ee ulfaataadha dhugaa rabbii jechaadha shamarran keenya.